Hayyee hordoftoota Amii Sabkootuuf bagaa nagaan eegdan har'as deebinee dhufnee wal arginee jirra. Yeroo darbee barnoota hedduu akka wal wajjiniin barannee yaadatama. Keessattuu dhimmoota teknooloojii garaagaraa wal wajjiniin baranneerra. Like, share, comment gochuudhaan tumsa waan turtaniif hedduu tokko sin jaalladha. Thank you sinin jechuun barbaada. Wantoota baranne keessatti baay'een keessan itti gammaddanii koomentii jedhanaa keessanitti inboxii garaagaraa illee jabeessa waan turtaniif thank you sinin jedha. Har'as wantuma isin na gaafattan irra dhaabadhee barnoota tokko isiniif qabadhee dhufeera. So kanaaf namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan ammuma akka loogoo irraa argitan kana Amii Sabkootuuf kan jedhu kana ammuma seenaatii search godhaa sana booddee subscribe godha. Ergi subscribe gootanii mallattoo bilbilaa sana cuqaastu sana booddee all kan jedhu yoo gootan bifa notification dhaan barnooti Amii Sabkootuuf irraa isiniif gadhiifamu direct dhufe isin qaqqabachuudha. So afaanuma keenyaan walirraa haa barannu. Kanaaf amma gara barnoota keenyatti yeroo darbinu keessattuu moobaayilii yeroo fayyadamnu sooshaal miidiyaa garaagaraas yeroo fayyadamnu moobaayilii keenya irratti waa hedduu fayyadamna. Moobaayilii keenyatti fayyadamne namoonni keessumaa sitiingoota garaagaraa fayyadamuu dandeenyu. Waan garaagaraa irratti fayyadamna faayidaa hedduuf nu oola jechuudha. Haa ta'u malee garuu yeroo baay'ee wanti nu rakkisu mataa dhukkubbii nuti ta'u jechuudha. Istooreejii keenyadha jechuudha. Istooreejiin keenya dafee guutaa. Wanti nuyi istooreejii keenya irra kaawwannu yookaan GB memorii keenya irraa qabnuu fi ispeesiin qabamee jiru gargar nu duraa ta'a jechuudha. Innaa viidiyoo muraasaa fi audio muraasa imeejii muraasa qabaanneetu jirru garuu full jedhee yeroo baay'ee nu rakkisaa. Falasaa dhabna akkamitti guute inni gaaffii nuti ta'a jechuudha. Baay'een keenya isa kana waan na gaafataniif isa kanaaf falli argameera. Yeroo wantoota tokko fayyadamnu moobaayiliin keenya jechuudha ituu nuyi hin beekin daawunlood gochaa oola ofirratti jechuudha. Ofirratti buusaa oola. Telegiraamii kana, waatsaappii kana, imoo vaayibarii kana waan garaagaraa yuutuubii kana yeroo seennu ituu nuyi daawunloodiin ajajiin ituu nuyi hin beekinii meemoriin keenya ofirratti buusee fiisaadha jechuudha. Full godha. Isa kanaaf siitingoota isaa keessaa of gochuu waldaa fakkeenyaaf yeroo telegiraamii fayyadamnu yookaan waatsaappii haa ta'u daayirektii viidiyoo tokko bannee yoo ilaalle daayirektii nurratti buusatu nuyi hin ajajiin jechuudha. Bannee magatii ilaalle qofaaf. So inni kun siitingii keessaa of gochuun hin danda'ama. Amma sanatti garuu falli amma argamee jiru moobaayilii keessan keessaa akkamitti xaragdanii iddoo bal'ifachuu dandeessu kan jedhudha. Isa kanaaf waan namoonni kamiyyuu yaadanii hin beeknedha. Inni kun keessumaa iddoon kun hin qabata kanatti meemorii yookaan ispeesii keenya kanatti dhiphisa inni wanta nuyi yaadnedha. Garuu iddoo hedduu kan qabatu keessaa isa olaanaadha jechuudha. GB hedduu qabata jechuudha. So mee na wajjin steeppii kana hordofaa faayila keessan keessa seentu kunoo faayiluma isaa kan meemorii jechuudha. Okay. Sorry. Kunoo faayila koo keessan seenanii akka kanatti faayila koo keessa gaafan seenu gara kanatti achi as dabarsitu kaataagooriis kan jedhu jira, lookaal kan jedhu jira, qofaatti jira jechuudha. Gara kanatti yeroo darbitanii CD kaardiin jedhu kun meemorii keessanii warri meemorii keessaa qabdanii internal storage kan jedhu warri qafoon keessan ofirraa qabu isadha jechuudha. Kanaaf qafoo irratti buusaa kan inni buusee keessa xaragnaa kan inni meemorii irratti buusee jiraates keessa xaragna jechuudha. Kanaaf daayirektii internal storage koratti yeroo cuqaasu bifa kanaan faayiloota anas irraa qabu bifa kanaan akkanatti naaf jechuudha. Kun faayiloota akka jiranitti kun hundi isaanii jechuudha. Haa ta'u malee faayiloonni hin barbaachisne qoshaasaa hedduu guuranii GB keenya hedduu isaa qabatanii ta'an asirra jiru. Baay'een keenya kana yaadnee hin beeknu. So isa kana maal gochuu qabna as keessa xaraguu qabna. Keessuma keessaa garuu inni guddaa fi inni olaanaan tokko iddoo kanaa kan qabatee taa'u jechuudha. Siniin argisiisa. Okay. Moobaayilii nama kamiirrayyuu iddoo kanatti kan argaa jirtan kun iddoo kana jechuudha. Android kan jedhutu jira. Android kan jedhu kana namni yaadatee keessaa qulqulleessu hin jiru yookaan xaragu hin jiru. Ani lafa isaa gatiin beekuuf yeroo baay'ee Android kana amma keessaa qulqulleessaa oola jechuudha. Kan keessan garuu na amana. Si'a tokko duubatti deebi'aatii jalqaba GB asirraa qabdan ispeesii keessan ilaala. GB asirraa qabdan ispeesii qabdan dura ilaalaatii sana booddee mirkaneeffachuudhaaf jechuudha.
ergi dileet gootanii hamma makkan isinii dabalee ilaaltu jechuudha. Cheekii gochuudhaaf dhugummaa isaaf jechuudha. So gara lookaalii kanatti darbinee achi booddee isarratti ergi cuqaasee booddee faayilota nan barbaachisne warra faayilota nan barbaachisne ofumiin isaanii dhufanii irra galanidha. Kunoo keessumaa Android kan jedhu kana jechuudha. Android kan jedhu kana sirriitti xiyyeeffadha. Android kan jedhu kanatu iddoo hedduu qabatee jira. Kunoo wantoota nan fayyannee asirraa jechuudha. Takka namni kana yaadee beeku hin jiru. Viidiyoo keenya keessa gaafa gallu noormaalii viidiyoo irratti wanti bu'ee jiru hin jiru. Audio keenya keessas yoo galle noormaalii ilaalle wanti bu'ee jiru hin jiru. Garuu ituu nu hin beekin of keessa dhoksuudhaani wanta fuuldura irratti mul'anne jechuudha. Waa hedduudha kan inni qabatee kanatti GB keenya nurraa iddoo keenya dhiphisu jechuudha. Kun asillee foon service kan jedhu kunillee iddoo hedduu qabata. Navigeeshin kun iddoo hedduu qabata. Waan tokko bu'aa tokko isin hin qaban warra kun qoshasha garaa garaatu isin hin yaadiin wantoota dhufanii isin irratti gadi daawunlood godhaman jechuudha. Kanaaf GB'n keessan akka isinii bal'atu hedduu akka itti gammaddan tokko nan abdadha. Kana booddee kanatti irratti maarkii gootanii isa barbaadde irratti jechuudha. Sana booddee dileet kan jedhu kanatti buutu. Ergasii booddee amma kan koo ergu isuman xaragu keessaa 1.78 meegaabaaytii na baasa jechuudha. Ani amma xaraga iddoo isaa waan hin beekuufi soo kan keessan irraa GB 342 isaa ol ta'uu danda'a jechuudha. Isinii bal'ata stooreejii keessan irraa iddoo miimoorillee akkasumas CD kaardiillee yoo dhaqxan kun Androidichi hin jiraata jechuudha. Achillee kun akkanatti warra isin hin fayyadne achirraallee irraa xaragdu jechuudha. Keessumaa Android kan jedhu kanarratti xiyyeeffachuu qabdu. Kunoo 188 meegaabaayitiidha kan inni qulqulleessaa jiru akkuma isin argitan. Ammatuun qulqulleessuutti siniyyuu kan keessan immoo waggaa tokko waggaa lama ji'oota hedduudhaaf hin qulqullaa'in gatii turee fi waa hedduu ofirratti qabatee taa'uu danda'a. So isa kana akka kanatti ofirraa qulqulleessitanii GB keessan bal'ifachuu dandeessu. Kun haala ajaa'ibaa tooftaa nuyi harka keenya keessa jiru garuu nuyi hin beeknedha. Mee amma ergi qulqulleessitanii booddee gara duubaatti deebi'aati dhaqaatii faayila keessan akkanatti GB irraa qabdan isa sila qabdaniif amma wal bukkee qabaati ilaala. Sana booddee kanatti isinii bal'atee argattu jechuudha. Kan nama dhibu keessaa GB keessan bal'isu duwwaa miti. Tachiin keessan akkanatti kan isiniif hin fiigne yeroo waan tokko bantan seerchiinsa kan turu yookaan immoo istaag kan godhu jechuudha. Moobaayiliin keessan akka inni biizii ta'u kan godhu keessaa inni olaanaaf inni guddaan Android jedhu iddoo amma jala gallee miimoorii irraa dileet goone kanadha jechuudha. Kana booddee moobaayiliin keessan illee fixnatiinsaa isinii dabala ariifatnaansaa. Yeroo konnekshinii garaa garaa fayyadamtan biiziin ta'u wanta kamirratti iyyuu biizii isin duraan ta'u jechuudha. So barnoota kanneeniif kana fakkaatan wanta nuyi hiyyaanne hedduu isaanii garuu nu miidhan Amii Sabkoo tubsiin barsiisuudhaaf qophiidha. Yoo sitti tole like, yoo sitti tole comment, yoo sitti tole share godhi. Namoonni ammallee maamilan ta'e jirtan Amii Sabkoo tub kan jedhu kana seenaatii subscribe godhaa. Mallattoo bilbila sanatti bu'aatti all kan jedhu irra godhaa. Sana booddee direct notification bifa notificationiidhaan dhufeetu barnoota asii gadhiifamu isin dhaqqaba jechuudha. Afaanuma keenyaan walirraa haa barannu waan na hordoftaniif hedduu tokko isin jaaladha. Yeroo itti aanu barnoota garaa garaa wal wajjiniin hin baranna. Keessumattuu moobaayiliin keessan iskiriiniinsaa kan isiniif dalaguu didee yookaan immoo isin harkaa kufee haa ta'u bifa garaa garaadhaan isin harkaa miidhamee tachiisaatti gaafa buutan kan isiniif hin banne yookaan tachiisaan kan isiniif hin ajajamne appilikeeshinii haaraa ajaa'ibaa bifa ittiin isin fayyadamuu dandeessan akka isa fayyaattu yookaan akka isa haaraa ta'etti jechuudha. Appilikeeshinii ajaa'ibaa isin qabadhee dhufa. Hammasittuu like, comment, share gochaa na eegaa. Wantoota akka irratti isin barsiisu wanti isin barbaaddan yoo jiraate comment irra naa kaa'aa. Waan na hordoftaniif hedduu tokko isin jaaladha. Nagaa nagaa.